sagalee bilisummaa Oromootiin. Saddeetii haga sa'aatii sagaliitti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Babaaroo shamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee galgala kanaaf qabnuun isin beeksifna. Qophiilee kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Miidhaa fi dararaa godina Wallaggaa lixaa ona Qondaalaa keessatti waraanni mootummaa uummata irraan gahaa jiru ilaalchisee gaaffii fi deebii jiraataa naannichaa waliin taasifne oduutti aansuun isin biraan keenya. Ittaansuun godina Jimmaa magaalaa Gaattiraatti qaamni mootummaa lafa armaan dura qeerroon irratti gurmaa'ee qeerroo humnaan irraa buqqisuun hojjettoota mootummaaf kenna jechuun komii jiraattonni naannoo dhiyeessan irratti jiraattota naannoo fi qaama mootummaa waliin gaaffii deebii taasisne ta'a. Lammiiwwan Oromoo abbaa warraa 2000 ol ta'an iddoo jiraataa turan Dirree Dhawaa naannoo dirree xiyyaaraatii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaan humnaan akka buqqaafamtu barame. Buqqaatiin lammiilee kanaan wal qabsiisee yaada buqqaatota keessaa nuuf kenname xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa isiniin jecha oduudhaaf Jaal Murataa Sabaa. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu oduu isaa kanaaf qabnu isiniif dhiyeessinaan Murataa Sabaati. Hidhaan mootummaa biyya bulchaa jiruun miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatame ammallee akkuma itti fufeetti jira. Akka kanaan waardiyoota Heduree adda bilisummaa Oromoo fi ittaanaa Heduree adda bilisummaa Oromoo dabalatee maqaa miseensotaaf deeggartoota adda bilisummaa Oromootiin qeerroon Oromoo hedduun Gullallee irraa qabamuun ukkaanfamaniiru. Qeerroon kunneen Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee bakka Madaanaa Alamii jedhamu gaafa hagayya 27 bara 2019 ukkaanfamanii achi buuteen isaanii hin baramne. Haaluma kanaan qeerroon ukkaanfamanii achi buuteen isaanii dhabamsiifaman kunneen Leencoo yookaan Ambassuu Aboo waardiyaa Heduree adda bilisummaa Oromoo, Callaa Ismaa'eel waardiyaa ittaanaa Heduree adda bilisummaa Oromoo, Jamaal Bishee yookaan Tsaadiq Kaliifaa, Abbuu Lammaa, Roobeeraa Ayyaanaa, Takkaleeny Mardaasaa, Abubakar Abdallaa Hasan, Abshiruu Kadir, Abdii Boggaalee fi Gaaddisaa Tolosaa jedhamu. Godina Jimmaa magaalaa Gaattiraatti mootummaan lafa qeerroon irratti gurmaa'an qeerroo irraa kaasuun hojjettoota mootummaaf kennu jiraattonni sagalee bilisummaa Oromootti himan. Akka jiraattonni sagalee bilisummaa Oromoof yaada kennatanitti mootummaan humna waraanaan qeerroo doorsisuun lafa isaan irratti gurmaa'anii turan humnaan irraa buqqisuun hojjettoota mootummaaf kennan jedhu. Dhimmuma kana ilaalchisuun qaamni mootummaa naannootti argamu ammoo kanneenuma armaan dura irratti gurmaa'aniif kennine malee waan qeerroo irraa buqqifnee hojjettoota mootummaaf kennine hin qabnu jechuun komii jiraattota naannoo haalaniiru. Dhaggeeffattoota keenya komii saamicha lafaa magaalaa Gaattiraatti ta'e kanarratti jiraattotaaf qaama mootummaa naannootti argamu waliin gaaffiif deebii taasisnee gara maayyiitti isiniif dhiyeessina. Ilmaan Oromoo sababa beelaan baha Oromiyaa irraa buqqa'uun godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessa qubatan rakkoo akkaan jabaa keessa jiraachuu jiraattonni naannoo himaniiru.
Buqqaatoti 4,000 ol ta'an magaalaa Jimmaa keessatti iddoo qubannaa gahaa dhabuun rakkoolee jajjabaaf akka saaxilaman raadiyoon sagalee bilisummaa Oromoo fi TV'n ONN bakkichatti argamuun armaan dura gabaasuun ni yaadatama. Buqqaatoti kunneen bu'uura jireenyaa, iddoo qubannaa, uffannaaf nyaata gahaa nyaatan dhabuudhaan qaamni soorata dhiyeesseefis nyaata alayaa kennuufiin akka lubbuun namaa baatee fi hedduunis dhibamanii mana yaalaa jirantu barame. Akka kanaan yeroo ammaa kana namoonni 50 ol ta'an dhibeef saaxilamuun mana yaalaa keessa akka jiranii fi 100 ol kanneen ta'an ammoo mana yaalaattis qaama geessu dhabuun iddoo qubatanitti dhibeen dararamaa akka jiranii fi namoonni 3 sababa rakkoo isaan mudate kanaaf du'anii uummanni awwaalanii akka deebi'aa jiran sagalee bilisummaa Oromoof ibsaniiru. Waan ta'eef uummanni Oromoo bal'aan rakkoo keenya kanaaf waan danda'u cufaan nuuf birmadhaan dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Godina Harargee Bahaa Ona Cinaaksanitti weerara hidhattoonni Sumaalee uummata Oromoo irratti taasisaniin lubbuun namaa bahuu jiraattonni naannoo dubbataa jiru. Hidhattoonni Sumaalee weerara uummata Oromoo irratti taasisaniin uummata hedduu qe'ee isaaniirraa buqqaasanii dhukaasa uummata irratti bananiin guyyoota 3 keessatti haga nama 6 ajjeesaniiru. Akka kanaan gaafa hagaya 31 bara 2019 guyyaa kaleessaa milishaa gandaa tokko nama Abdii Muhammad jedhamu nurraa wareeganiiru. Ammas lolli hidhattoota Sumaaleetiin nurratti taasifamaa jiru daran jabaatee itti fufeera jechuun jiraataan naannoo sagalee bilisummaa Oromoof ibseera. Asirra aanaa Cinaaksanii Feesaraa Jifaaraan jaama. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan. Rakkoo Somaalee fi akkuma daangaa naannoo Oromiyaa keessatti Araddaa Qaaligaa warra yoo jaamtu lolli addaa waan nurra gaggeeffameeti. Somaaleedha lola waan kun nurra banu. Asis Araddaan Qaaligaa warra yoo wal fuullee jirra. Nama Abdii Mahammad jaamu Abdii Mahammad jaamu nurra akkaan nurra wareegama jira. Meeshaa isaatiif hidhannoo isaa gubbaa fudhataniiti. Milishaa Araddaati. Araddaa Qaaligaa warra yoo namni dheengataa kaleessa ilaa dheengataa hanga nama 6 nurra yoo jira beekee. Uummata irraayis wareegamaa jira. Hidhataa gandaa irraa wareegamaa jira. Yoomi amma kuni kan ta'e. Kaleessa ta'ee jira. Kaleessa har'aas nurratti baraniiti ammaas arrumaas lolaa deemaa jira. Akka Araddaa keenyaa kanatti rakkoo hammaata nurra gaggeeffamaa jira. Lafaa buqa'aa jirra. Akkuma kaleessa naannoo Somaaleetii fi Oromiyaa eegalamee ilaa ammaa nurraan cinne. Sababni nutti bobba'aniif waan addaatii miti shiftaa waraana Abdii illee hidhachiisatu nu fixaa jira jedha jiraataan yaada nuuf kenne kun. Sababni kun iddoo daarii bulchitu maqaa kana qabatu daarii bulchuun shiftaa Abdii illee Somaaliyaa keessatti pirezidaantii Somaalee waraana isni hoogganu sun samsuu gaara kana keessa seenee jira. Achirraa bobba'aniiti nuti isaan fuullee waan teenyuuf achuma keessaas bobba'anii hidhannaa guddoo qabanii achumarraa bobba'anii nama kana fuudhuu danda'a jechuudha. Uummatni Oromoo akkuma amma durallee hirmaachaa jiran nageenya keenya kanaaf nuti immoo aanaa kana keessa nama miiliyoonaan lakkaa'amu waan taaneef nuti immoo qaamuma Oromooti eenyuti kan nu laalanii yaada jedhu irraa beekte. Dhaggeeffattoota keenya oduun isaa kanaaf qabannee dhiyaannes kanuma irratti raawwata. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Miidhaa fi dararaa godina Wallaggaa lixaa Ona Qondaalaa keessatti waraanni mootummaa uummata irraan gahaa jiru ilaalchisee gaafii fi deebii jiraataa naannichaa waliin taasifne kunooti itti dhiyaadha. namni jilmaadhaan shanee abaa'oo nyaachiftuu jedhanii namni tokko osoo nafinni maayikatti guuramaa jira. Dirqisiifametti namni walgahii qabeenya isarraa mana isaatti fuudhamee walgahii waraana itti marsanii walgahii nu baasaa jiru. Akkasumatti immoo namni magaalaa gadhiisee waan baqateef maaliif nu baqachiisanii humnaan walitti qabanii uummata mana isaatti fuudhanii waan ummati hin jaalanne irratti haasa'u wanni isaan haasa'u waan biraa abaa'oo hattuudha. Abaa'oon dhugaa galeera. Kun ammoo waliin taanee mancaan baasuu qabna. Abaa'oon kun abaa'oo miti ijoollee abbaa qabeenyaatu
qawwee isaanii fudhatee bosona seenee isin saamuuf deemaa jira. Keessattuu uummata Harargeedhaa walitti qabanii wanti isaan amma nutti himaa jiran isaan lafa keessan kan nuti isin hiranne kanarraa isin kaasuuf deemanii kanaafuu mancaa fudhatanii waliin baasuu qabduu jedhanii uummata humnaan ta'anii waan akkasiitti haasa'u. Uummata Harargee waggaa jettu uummata kanaan dura achi qubsiifaman jechuu keeti? Isaan kana fa'aa amma fakkeenyaaf naannoo nuti jirru aanaa Kuntaalaa keessaa baadii gammoojjii karaa Mareesuuqaa jedhamu Ashunfaa jedhamu farra deemanii kana itti himu beektaa? Uummanni yeroo duraan callisanii booda waan barbaadan gaafachuu ni dandeessu jedhanii nam tokko ha'ee waa gaafate wanti inni gaafate abaa'oo wanti nuti isin baqannuuf jeeni yeroo nu argitan nama tokko bira dabraan jirtan ni tumtu kanaaf isin baqachaa jirra abaa'oo nyaachittanii hin jettu abaa'oon kun nuti duraan argaa turre abaa'oo amma ammoo san booda argaa hin jiru lafa isaan jiran isin beeknu abaa'oon mana keenya keessa hin jiru kanaaf abaa'oon yoo nuti re'ee qallee fuulduraa nyaataa hin jiru kanaaf kanumaaf nuti waan akkasii hin beeknu abaa'ootu isin bira jettanii maaliif nu tumtanii jedhanii akkasitti namichaadha nama gaafa akkasii gaafate irraa fudhatanii waan hin garuu biraa deemaniiru. Amma walumaa gala torban kana aanaa Qondaalaa jettime maaltu ta'e torban kana hidhaan alatti wanni ta'e jira wanni akka jechaa wanni akka mana gubuu qabeenya saamuu wanni ta'e jira eessa fa'aatti amma aanaan Qondaalaa ganda baadiyyaa hedduu qaba. Mee bakka akka fakkeenyaatti bakkooti maqaa dhooftuu fi wanni torban kana gurguddaatu ta'e jettu maaltu jira? Wanti gurguddaan torban kana ta'e yeroo tokko dhukaasa wayii dhagaa turre rasaasa karaa Ashunfaa gadii kana Tishimoo jedhama achitti waraana bilisummaa Oromooti fi bosona keessatti waraana raayyaa ittisa biyyaatti wal rukute achirraa ol deebi'anii achi booda waraanni raayyaa ittisa biyyaa uummata Harargeerraa dhufan qubataa jira laga wanni kana karaa Tishimoo kana ol siqanii achi naannoo Kaashii jedhamutti nama sadii rukutan lama battalumatti inni du'an jechuun maqaa isaanillee amma qaban isaanis warra Harargeeti godina Harargee ba'aa aanaa Jaarsorraa dhufanii. Bakka kamitti bakki isaan ajjeesan? Naannoon itti lolli ta'e Tullu Barcumaa jedhama. Lafi isaan itti ajjeesan immoo sanii ol achirraa gara sa'aatii tokko kan ta'u ol deebi'anii booda kan ajjeefaman jechuudha. Bakki isaan itti lolli wal turee fi lafi jarri keenya kun itti du'an addaa jechuudha. Walitti hin siqu. Warri du'e kun amma uummatuma nagaatu du'e jechuudha. Horruu keessa haramaa jiran obboleessa kiyya haramaa jiran jechuudha. Waan qabatamaadha kun wanta rabbiin isin arguudha kun wanta somnee mootummaa kanan nu miidhe jennu qabu. Kan ajjeese eenyu? Raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaa ittisa biyyaa ta'uusaa akkamitti mirkaneeffattan? Qabatamaa bakki itti lolame bakka sanis isaanii ni beeku jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaatti naannoo sanitti argaa jiru uummata hundinuu argee jira. Isintu abaa'uun erga achirraa lolamanii deebi'an booda isiniin abaa'oodhaa miti kan abaa'oo nutti nyaachisee nutti ergaa jiru uummata kanaa jedhaniiti bakka isaanii taa'anitti caahaa isaanitti dhaqanii ajjeesanii jechuudha. Tole amma maaltu aanaa Qondaalaa keessaa amma maaltu jira yeroo ammaa kana aanaan Qondaalaa kun siin jedhe bal'aadha. Magaalli Qondaalaa hoo maaltu jira? Magaalaa Qondaalaa keessatti amma uummata guyyaa guyyaan wal gahii jedhanii walitti qabanii abaa'oo waliin baasuu qabnaa jedhanii uummata dirqamaan milishaa durii fa'aa walitti funaananii isin kan abaa'oo baasuu danda'u jedhanii milishaa durii barbaadaa jiru. Akkuma aanaa Qondaalaatti milishaa durii maqaa qabu waan ta'eef gandarrallee deemuu yoo dadhaban sodaatanii jechuudha. Hamma dandanitti qabatanii humnaan jechuudha. Akka isaan kaampaaniitti hooraalirra kaatanii aanaa Qondaalatti walitti qabanii mariisisaa jiru jechuudha. Akka aanaa Qondaalatti. Tole uummati hoogaa maal jedhama yeroo waan akkasii ta'u? Uummati rakkina kanaaf nama itti himannu hin qabnu rabbumatti himanne malee jechaa jira beektaa. Sababni isaa duraan illee Oromoon yeroo du'u hayyoonni Oromoodhaa tokko ta'aniiti feesbuuk irratti illee baasaa fi amma yoo du'e namni du'uma isaa gartaa namni dubbatuufis hin jiru yoo hidhames namni dubbatuufis waan hin jirres rakkina kana jechuudha. Rakkina ajaa'ibaa kan takka harabbi malee ilmi namaan beekne keessatti galee waan jiruuf jechuudha walumaan jechuudha. Yoo dubbatte asumatti duutaa jechuudha lubbuun namaa bosonu hanqatee namni madu yoo akkasumatti achi gargaltee osoo karaa deemaa jirtullee namni jechuudha. Biyya kana keessatti amma marroo jenne akka argetti amma osoo deemnu eessatti deemtaa hin jenna marroon dhagaati. Marroo isa kan bira akka marroo jechuun akka lokodaa argetti miti daboo yookiin warra
gamtaan dalagu san jennaa jechuudha. Kanumaaf jedhee namni guyyatti caccabee oolaa jiru tumamee galaa jechuudha. Amma egaa hoggu bira geenye daboo eessatti deemta daboo jenne yookiin guzee jenne malee kanumaaf achi caccabee mana qorichaa haasama dhayisaa jechuudha. Maal rakkina takka rabbii malee namni waan beekne keessa galle malee nuti Oromoon bakka hundaa jechuudha. Inni kaan nagaan akka waan ta'u fakkaatee bakka meeqatti qoodamee Harargeedhaa callisee laalaa shawaan akkasii inni lixaa kun shaneedhaa kun shittaa nyaachiftanii jedhanii achirallee nutti gurguranii namni nuun beeku jechuudha. Rakkin amma nuti keessa jirru jechuudha. Kan nuti argaa jirru immoo waan biraa wanni achi raawwatamu waan biraa. Ijoolleen keenya nagaan bobbaatee nagaan galaan jirtu. Dubartiin bareedduun magaalaa dhaqxee magaalaa irraan galte jechuudha. Abbaa manaa biraa qabanii akka barbaadan godhu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya nagaan akkatti nu galte hin qabdu. Biyya kana keessatti haalli irra jiru adda jechuudha. Abaawoon nama saamaa, abaawoon hattuudha, abaawoon akkasiin hin jiru. Garuu nuti kan ijaan argaa jirru dhugaa isa rabbiin kun argu kan nagaan bobbaanee galuu dadhabneef raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Waan qabatamaadha. Meegaa raayyaa ittisa biyyaa jettan kana kan ajaju bakka hundattuu mootummaa biyya bulchaa jirudha. Mee maal jettu akka uummata rakkoon kun irra gahaa jirutti mootummaa biyya kana bulchaa jiruun maal jechu yookaan immoo maalitti dhaammattu? Mootummaa biyya kana bulchaa jiru wanni itti dhaammadhu buleessa kiyya. Yoo dhuguma ilma Oromoo taate ati bareedaa kana taatee kiisira teessee waan gaarii nutti haasofta. Waraanni ati nutti ergite hoottu laali waan nurratti hojjechaa jiru. Hoottu qonnaan bulaa kana laali. Yoo ammoo waraana kana ati hoogganta ta'e nurraa deebisi. Waraana kana nurraa deebisi jechuun ni barbaannu kana jechuudha. Nuti wanni argaa jirru kunoo mana keessa nagaan akkatti bulu dhabne abaaboo nyaachiftanii jedhanii namni yoo dhuguma inni ilma Oromoo ta'e abaaboo baasanii yoo nyaachifne itti gaafatamna yoo badii ta'e itti gaafatamna malee maaliif duuna maaliif tumamne maaliif qaamaa hir'annaa maaliif kan nurratti raata ati dhuguma ilma Oromoo kitaanan rakkina amma nuti Oromoon keessa galee jiru kana keessaa nu furii nu baasi dhumnee biyya kana keessatti dhumnee akka itti nagaan bobbaanee gallu dhabne uummanni Oromoodha hootuti wanta haasamuu miti waan ammatti waraanni kan kee nurratti hojjechaa jiru hootu laali ijeen kana wanni nuti dabarfachuu barbaanna. Adda bilisummaa Oromoo nu jaalanna nuti ummati biyya kanaas ni jaalata gungumaama isaa jechuudha. Wanti inni gochuu qabu yoo jiraate iyyuu garaa isaa keessatti amma yeroofis haa ta'u malee adda bilisummaa Oromoo daa'imni ni jaalatti jechuudha. Daa'imni ijoolleen keenya wanti inni haasoftu waraana raayyaa ittisa biyyaa dhugaa rabbii zinjaa horiin keenya loon keenya yeroo isaan dhufan ni gadooda nuti manaa baanee ka baqannee bosoqa boqqolloo keessa baqannu horiin nutti himaa bara horiin ni baroodaa ni gadooda jechuudha. Ni rifatee horiin ni gadooda jechuudha. Kana nuti waraana kana humnaanis horiin keenya jibbaa jiru kana humnaa yoo nu ajjeesanis jaalachuu hin dandeenye jechuudha. Yeroo ofillee haa ta'u dadhabnee humna keenya ol ta'anii nurra dhangalanii yoo nu sodaachisaniyyuu nuti gaaf tokko bakka jaalannu sannuma geenyaaf addunyaan nun beeku maqaa waaqaa adda bilisummaa Oromootiin miidhamuu keenya kana garuu haa miidhamnu malee gaaf tokko miidhaman malees dhugaa jirutti hin baane. Nuti adda bilisummaa Oromoo osoo jiraachuu baatee mootummaa kanatti nagaan taanu adda bilisummaa Oromoo jabaachuu qabaan jiran. Filannoon kunis filannoo dhugaa natti hin fakkaatu. Filannoo kanaanis adda bilisummaa Oromoo aangoo argatee mootummaa kana nurraa jijjiira jedhee hin amanu soba kunis akkuma duraanitti nuti deebi'a addi bilisummaa Oromoodhaa osoo waliin hin qoonne ilmaan Oromoodhaa kana filas biyya harka afaan diinaa jala jira wanta gochuu danda'u kan biraan qabu karaan nagaa kunis waa dhugaa natti hin fakkaatu jabaatee uummata isaa jaarachuu qabaan jaanne addi bilisummaa Oromoo maqaa isaatiin uummati dhumaa jira waan ta'eef jabaatee gartee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaa jiru kana iddoo bakkaan ga'uu qabaa jechuudha. Jabaatee osoo waliin qoonne gargar faca'ee maqaa abaa'ootiinis deemus adda bilisummaa Oromoo isa ganamaa kana uummanni jaalachaa jiru kana jalatti galee tokko ta'ee bilisummaa dhugaa kan nuuf fiduu qabaan jira wanni adda bilisummaa Oromootii dhaabu kana. Tole egaa ana godina Wallaggaa Lixaa ona Qondaalaa irraa jiraataa ona Qondaalaa yaada sagalee bilisummaa Oromoo bilaatteef guddoo galatoomi. Galatoomaa isinillee. Kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti.
Godina Jimmaa magaalaa Gaattiraatti qaamni mootummaa lafa armaan dura qeerroon irratti gurmaa'e qeerroo humnaan irraa buqqisuun hojjettoota mootummaaf kenne jechuun komii jiraattonni naannoo dhiyeessan irratti jiraattota naannoo fi qaama mootummaa waliin gaafii fi deebii taasisne kunooti nu faana bu'a. Kamaltan. Ayya kam naga oltani? Naga. Eessarraayi? Godina Jimmaa keessatti ala Gaattiraarraayi. Amma rakkoon jiru kunoo of baajaraatiif hojjettoonni mootummaa akka jiran qeerroon dhabeeyyiin osoo jiru lafa humnaan dhufaniiti kan jarri waraana hidhatanii kan jarri hiraa turan. Lafti kun amma lafa mootummaati moo lafa uummataa yookiin qonnaan bulaa haa ta'u horsiisee bulaa haa ta'u irraa buqqisaniitiin hojjettoota mootummaa kennaa jiran immoo lafuma mootummaa hojjettoota mootummaati qoodutti jiru. Lafti kan mootummaati dura waldaa jedhanii qabatanii turanii jarri kun. Jarri moo hojjettoonni mootummaa kunneen? Jarri duraan waldaa jedhama lafti sun duraan kan waldaatti jedhamee hidhannoo waldaatiin kan gaaguraa ofanii irratti oomishamaa ture lafichi. Uummata keessa bifa waldaatiin namoota gurmeessanii isaaniif kan oolu jedhaniiti kan tilmaaman lafa kaa'anii. Kanaafuu yennaan. Lafa san amma warra waldaan gurmaa'e sana osoo hin taane hojjettoota mootummaa kanneen biraa bakka biraatii fidanii kennaafii jiranidha. Bakka biraatii dhufanii hojjettoota mootummaa warreen manooraa qaqqabantu jaraaf kennamaa ture. Maaliif akkas gootu nuti qeerroon akkam taana nuti warri hin qabne akkam taana jennee gaafannaan. Maaltu dhibee afaan kee qabeenaan jedhan. Kajedhu kuni kami amma ati jechuun amma yeroo isaan gaafattu kana akka bakka bu'aa qeerroo itti gaafatta ta'a akkuma jiraataa naannoo saniitti gaafatte ta'a yookiin qaama wayii bakka buutee gaafatte ta'a akkamitti gaafatte erga gaafatte deebii akkasii kan sii kennu qaama mootummaati gaafatamummaan isaa hoo maali? Caasa mootummaa keessa bulchiisaa gandaati kan hin gaafate bulchiisa gandaa bira jira bulchiisa gandaa sana maaliif maa'onni akkasii kuni mootummaati. Lafa bakka akkasii keessa bakka lafa baay'ee kutaa keessaatti hojjettoota mootummaa bichaa kan immoo hojjettoota mootummaa bichaa kennaa jirtu nuti immoo akkam taanaa jedhee gaajjannee gaafannaan afaan kan kee qabii naan jedhee ture Muusaa bulchiisa gandaati. Bulchaa ganda eensaati? Bulchaa ganda magaalaa Gaattiraati. Maqaan isaa Muusaadha. Dabaleen immoo hojjetaanuma keessaa namticha tokko gaafadde wanni inni hidhamaa jiru bakka qeerroodhaaf dhabeeyyiidhaaf immoo bakka jedhee gaafannaan lakki qeerroodhaaf miti kan qeerroo safaramee lafa kaa'ameera bakkee baalii kutaa keessaa safaramee lafa sinii kaa'ame waan ta'eef inni kun hojjetaa mootummaatu fudhata jennaan hojjetaa mootummaatu fudhata isa kanati inni godina lafa abbaaliif immoo abbaalii kutaa kan jedhamtu jira bakkee wayi. Isa kana si hangoo keessanii fayyadamuu deemtu jedhee gaafadde jennaan ija natti babaasee godhamtichi sun. Oma waraana biraa sodaadeen biraa deemen. Uummanni naannoo sanii yoo akka qeerrootti haa ta'u akkuma jiraattota naannoo saniitti yoo dhimma ta'e kanarratti ooma callisaniitumaan ilaalanii mootummaan hojjettootuma mootummaatti lafa san qoodee lixe qabamoo lakkii wanni kun bifa araaraatiin haa laallamu warri waldaan armaan dura gurmaa'e kunis qooda keessaa fudhatu jedhamee bifa jaarsummaatiin waan laallamatu jira moo maaltu jira waan isaa wanni irra ga'e maaltu jira? Wanna tokko uummanni homaa waraanaatu meeshaan hirkatanii bira jiru akkamitti dubbatu uummanni sodaateeti akka jiruun yoo qeerroon hin dhaabbate qeerroo maal taasanii jennaan din jedhaniiti qeerroo sodaataniiti kan jedhe dhaabbatan. Kana jechuun kan kee kaabineen mootummaa yeroo lafa kana hojjettoota mootummaatti qooduu dhuftutti waraana obbolatti qabatanii dhufan jechuu keeti. Obbolatti qabatanii makiinaan fidanii asitti raggabatanii irra lafa kana hiruudhaaf dhufannu. Jara waraana of bira qabatanii sodaatanii fudhatanii dhufaniiru. Amma akka waliigalaatti rakkoo amma dhalate kanaaf eega furmaanni hin jiru jette dhaamsi ati mootummaafis haa ta'u uummata Oromoo bal'aaf qabdu maaltu jira? Dhaamsan uummata Oromoo bal'aaf qabu moo? Dhaamsan uummata Oromoo bal'aaf qabu. Uummatumti seeraan sirna siraataan kan hojjetaa hin jiran hojii gaggeessaa hin jiran akka yoonni qabsaanii dhaabbatanii hojjetaa hin jiran mataa ofiitiis malee kan hojjetaa jiru. Kanaafuu uummanni
qabsaa'ee hin hojjenne yoo ta'e bakka gadhiisuu qaba akka qabsaa'ee hojjechuu qaba uummata Oromootiif. Isa kana kan dhaamsan qabu. Haala rakkoo naannoo magaalaa Gaattiraatti uumame jetteef yaada nuu kennuu keetiin maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu galatoomi. Aneeksi kan galatooma. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Hello, nagaa. Abe. Obbo Muusaadha. Bulchaa magaalaa Gaattiraa. Eeyyee. Ani Waaqoon Olee jedhama. Sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii bilbilaa jira. Eeyyee. Godina Jimmaas magaalaa Gaattiraatti armaan dura lafa waldaan gurmaa'ee qeerroodhaa fi lafa taa'eematu jira. Lafa kana ammaan tana mootummaan qeerroo gurmaa'ee jiru waldaan gurmaa'ee jiru osoo jiruyyuu hojjettoota mootummaatiif kennee isa kanaaf ammoo wanti kun maaf ta'a jennee bulchaa magaalaa sanii obbo Muusaa gaafannaani obbo Muusaanii kun isinin galchuu hojjettoota mootummaatii kennamaa kana waan deebii isinii deebisuun qabu jedhee humna waraanaa of cinaa hiriirsee nu doorsisee lafa silaa qeerroodhaaf qophaa'eetiniin jedhee hojjettoonni mootummaa qoodatanii deemanii jedhu. Isa kana isin maal jettu? Deebii maal qabdu kanaaf? Akka goonu. Ayyee. Nuyisi akkuma nama biraatti waamamne dhanne. Inni kun inni isinii bilbilees dongora bulchiisa magaalaatii fi bulchiinni gandaa kara. Bulchiisa magaalaa poroseesii kana qoree qindeessituu haala waldaa ijaarame jedhee achittuu nu waame aangoo keenya miti. Iddoo kifiliinsaa laalu irratti bilbilama ani bulchaa gandichaati. Ganda magaalaa. Ganda magaalaa Gaattiraa. Kantiibaan immoo maal godhama akka Jimmaatti kantiibaanii fi bulchiinni gandaa nuun caarra irraa of danda'adhuma magaalaan Gaattiraa kantiibaa mana qopheessaa qaba. Ayyee. Manaajimentii magaalaa sanaatu beeka malee ani akka tasgabbeessaatti waan waamameef aangoo kennuus hin qabu, aangoo fuuchuus hin qabu. Namaaf lafa walitti abbaanii mana qopheessaa moo kantiibaa abboo waliin hin beektanu. Inni bilbile kuni maaliif mata dureetuun beekin bilbila. Manni qophee yoo nu bira ta'e manni qopheessaa kantiibaan of danda'a manaajimentiin lafa magaalaa qobaadhaan immoo dandeettii lafa magaalaa hin kenninu magaalaadhaaf ummata henna malee lafa kennuu aangoo hin qabnu. Innis immoo akka tokkotti yeroo jarri seera kana qindeeffatee dhaqu dhannee achi dhaabanna malee aangoo safaruu aangoo kennuu aangoo keenya miti. Bulchaa gandichaa mano mana kantiibaa dhaneemee gaafadhaati manaajimentii qabaa akkaatarii qabaa miseejiidhaan isin erga. Jechuun amma caasaan bulchiinsa keessanii walitti hidhataadha. Amma wanni isaan komii isaan isiniif kaasaniif isinillee komii kana ofirraa buusuu waan ta'e tokko dhugaa qabatamaa uummataa fi gochuu danda'uu qabdu. Wantichi kun akka manaan jette yookaan isin ilaallatu ta'e nu qaama ilaallatu gaafannaa. Isin ammoo waan isin ilaallatu akka isaan jedhanitti inni ammoo nu doorsiseedha. Waraana cinaa hiriirseetiniin dhimmi kun isin hin galchu jedheetiniin. Eenyunni jedhe amma eenyunni waraana waammate jedhe amma informeeshiniidha moo hin jedhee Muusaa waame jedhe moo eenyunni abbaan informeeshinii ana. Isa kana galgala sagalee bilisummaa Oromoo dhaggeeffachuu dandeettu qilleensarra oolchina nuti. Isa kana amma komii eloo isinis lamoonni nu gootanii. Dhugaadhuma jiru nutti himtani. Lakki ani dhimmi kun inni ilaallatu qaama dhimmi ilaallatu gaafadhullee akka manaan jette yoo ta'e komii jalaa ba'uuf ammoo anka godhu dandeettiin kiyya kanatu na ilaallata kun na ilaallatullee akka amma jettan kanas yoo ta'e haa ta'u immoo caasaan keessa walitti hidhata qaban lakki nan ilaallatu qaama biraattu dandeettii ofiitiin kana godhe nuti ammoo akka amma naan jettan kana yaamamne achitti argamneetiniin qoodarraa fudhanne malee dandeettii kennuu fi dhoggachuus hin qabnu naan jedhaa jirtu. Isa kanaaf isin akkanaa himtanitti dandeettii kennuuf dhoggachuus hin qabdanii keessa rakkoo hin qabu ayyees achumatti dhiifna isa amma waraana nutti fidee nu doorse jedhan kana hoo isin harka keessaa qabdu gootaniirtu goone.
Nu akkuma gaddaa sammas heddee ta'etti akkuma isin jettan nu caasee magaalaa duukaa qabnaa bakka waan raawwatutti. Nu dhannee immoo akka gandichaatti dhaabbanna malee aangoo waraana waammannee lafa kennuus hin qabnu. Aangoo akkanaas nu hin kennamne. Maali anumarraa informationii samoo haalli isaa galuu dideema amma hanqanqoonni isinii kennaa jira. Waan ummataa hojjenna, komii ummataa hojjenna, waan ummanni jedhe. Amma kanatti deebisanii ana biraa waan dhageessaniifi. Ayyesuun rakkoon qabu sun bee akka ummataatti rakkoon. Akkamitti tarkaanfatee na gaafatamaa kun hin wallaalee abbaan asii informationii qabatamaa kennu kun gahee hojii wallaalee beekaati moo ani immoo kan na dhibu ani isa dhugaasitti meera miti amma. Ayyee bira kunnaa isin obbo Muusaa eenyu jedhamtu? Obbo Muusaa dhuman jedhama. Abbaa keessaniin baana. Amma akkuma amma gootanu. Alaan booddee haasoftu akkaataa kallattii isinii kenneera. Mee kantiibota gaafadhaa. Isinii yaada nuu kennitanii maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu galatoomaa. Ishi isinii galatoomaa. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Hello. Abe. Obbo Xaayiri. Ani Waaqoon Oleen jedhama. Sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii bilbilaan jira. Sagalee bilisummaa Oromoo? Sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii bilbilaan jira. Kantiibaa magaalaa Gaattiraati. Armaan dura uummanni naannoo keessanii komii tokko kaasu. Komii saniif ammoo bulchaa magaalaa obbo Muusaa himatu. Obbo Muusaan ammoo dhimma kana keessaan quban qabu kantiibaa magaalaa ilaallatu waan jedhu. Kanaaf odeessa isinirraa fudhachuudhaaf isinii bilbille. Kantiibaan magaalaa namichi. An kantiibaa magaalaa Gaattiraati. Maanaajimentiidha manneenii fi nuti badeen kantiibaa magaalaa Gaattiraati. Dhimmichi isin ilaallata jedhu akkami waan saamicha lafaa tokkotu taasifame. Lafti armaan dura waldaadhaan dargaggootaaf qeerroodhaaf kennamee ture. Qeerroo dhooggatameetiniin hojjettoota mootummaatiif kennamee jedhu. Isa kanaaf dhimmi ammoo isin ilaallata jedhu. Lafti kan waldaadhaan ijaaramanii saaxilaaniitti ka'anii duraan ture waggaa 4 ijaaramuun jira. Ayyee. Namoota ijaaraman namoota ijaaran kana irra darbees namni biraa fudhate hin jiru. Lafti kenname hundinuu seera qabeessaani. Kan kenname waldaan kun seera qabeessa ta'ee ijoolleedhuma dargaggoo qeerroodhuma biyyaa kan ta'anii seera qabeessaan ijaarratanii seera qabeessa ta'anii immoo lafa sana har'a bor fudhattu jedhamuun waggaa 4 ga'e. Waldaan sun hin diigamne akkuma ijaaramanitti obsaan waggaa 4 ergi jarri eeggatanii immoo deebisnee seera qabeessa gooneef sanuma irratti jechuudha. Amma akka isaan jiranitti waldaadhaan kan ijaarame sun osoo jiru iyyuu waldaan kan ijaaraman san keessa nam tokkollee fudhanne amma kan fudhate hojjettoota mootummaati. Isa kanayyuu maaf akkana gootan jenneedha hin gaafannaan humna waraanaa bobbaasanii humna waraanaatiin nu ari'anii waan jedhu kaasu. Uummanni isa kana maal jettu isin? Kun karaa keenyaan wanti kun soba kan fudhate waldaa ijaaramedha. Waldaa ijaarame namni tokko hin fudhanne. Ilmaaf isiniin jedha beektu amma obbo Xaayiru wanti ta'u hundinuu qabatamaaf hubatama ta'uu danda'uu qaba. Maafi uummanni Oromoo bal'aan quba qabaachuu qaba. Wanni kun yoo dabaan deemaa jiraatu ta'e akkasirraa yuufi. Yoo sirrii ta'e ammoo uummanni kun ammoo waan hin taaneef komii hin taane kaasuu hin qabani. Waan sirrii ta'e yoo komachuullee barbaada. Waan sirrii komachuu qabu malee maqaballeessii ta'uu hin qabu. Yoo dhuguma ammoo waan akkasii hojjettan ta'e isin qaamni mootummaa naannoo sanitti dhimmi ilaalu waan kan akka sirreessitaniif. Komii uummata bal'aa osoo hin ta'in komii uummata nama yartuudhaan murna xiqqaadhaan komii ka'edha kun. Malee uummata bal'aan immoo uummata bal'aa waan mufachiisu uummataaf dhaabannee kaanee waan uummata bal'aa mufachiisu tokko kan sagalee uummataatiin kan nu hojjennu. Miti ka amma naannoo sanitti jiraattota naannoo saniitu qeerroo dargaggoota naannoo saniitti gurmaa'ee armaan dura maqaa isaaniitiin lafti sun kan waldaan taa'e. Ammatti ammoo isaan osoo jiraniiyyuu isaan dhoggatamee qaama biraatu hojjetaa mootummaatti fudhateera kan jedhaa jiran. Kana yoo ta'e ammoo komii uummataan jechisiisu.
Injechisiisu kun waldaa ijaarame nutis nu nama seeraan itti gaafatamudha gatii ta'ee fi sirrii dhimma kana qabate ko wanti kennine borseedhaan itti gaafatamuu dandeenya gatii ta'ee fi waldaa ijaarame sanaaf kennine irraa waldaa sanaan alatti garuu nama tokkoof hin kennine. Akkamisin naan jedhaa jirtanitti waldaadhuma armaan dura waggaa 4 dura gurmaa'ee jedhe santu fudhate malee qaamni biraa dhufee ka jidduudhaan qaamni mootummaa seenee fudhate hin jirudha. Hin jiru qaamni haalaa kan biraa dhufee fudhate waldaan waggaa 4 irratti gurmaa'ee seera qabeessummaa qabu sanatiyyuu fudhatee kan ammoo qaamni haalaa tokko bakkeedha fudhateera taanaan itti gaafatamne durissa. Obbo Xaayir Boruu yaada naa kennitanii maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduu galatoomaadha. Ishi galatoomaa. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Falataa mukaan soofani. Falagaa binga doomani. Falataa muka soofure. Falagaa binga doomure. Arrajoollee keenya hinga doomani. Falagaa binga doomani. Yookaan doomalee hinga broomani. Falagaa binga doomani. Akka taata saafaa yoo jannoomani. Falagaa binga doomani. Akka goobanaafaa hinga broomure. Falagaa binga doomure. Kaanii yoo jabaatan alagaa binga doomani harkaa kafalanii yoo qabsaani alagaa binga doomani falataa muka soofure alagaa binga doomani abaa'oo wabooko abaa'oo wabooko abaa'oo wabooko sifallolaa uummataan har'an gortu sifallolaa Oromoo narraan gortu sifallolaa uummataan har'an gortu sifallolaa Oromoo narraan gortu dargaggoon Oromoo kaatee bosonaan galtu sifallolaa Oromoo narraan gortu ijoolleen Booranaa uummataan har'an gortu sifallolaa Oromoo narraan gortu ilmaan bareentumaa maal kaatee narraan gortu sifallolaa Oromoo narraan gortu uumaa ijoollee keetii kaatee bosonaan galtu sifallolaa Oromoo narraan gortu fardaan lolaa uummataan har'an gortu sifallolaa Oromoo narraan gortu sifallolaa uummataan har'an gortu sifallolaa Oromoo narraan gortu sifallolaa uummataan har'an gortu sifallolaa Oromoo narraan gortu. Eenyusheen daangaa Oromoo deemtu irra jettee morma ishee kutu. Eenyusheen daangaa Oromoo deemtu irra jettee morma ishee kutu. Goraadeen qarattu morma diinaan kutu. Reettiin minaan fitte kaatee cuucuun jettu. Eeboof gaachana koo qawween isaa dhooko. Waardiyyaa dhaabbadhee sinee gabiyya koo. Daangaa Oromoo deemtu irra jettee morma ishee kutu. Daangaa Oromoo deemtu irra jettee morma ishee kutu. 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 Abaa'oo wabooko abaa'oo wabooko abaa'oo wabooko. Baladaamii shagoo yasarriiti mana waamin dhiiroo gaafatiki. Baladaamii shagoo yasarriiti mana waamin dhiiroo gaafatiki. Asii gadi kuuloo baladaamii har'aa geessi uumoo baladaamii. Asii gadallayyaa baladaamii sodaa eenyuu galla baladaamii. Kottaa bilee kottaa baladaamii babattee keessa bee baladaamii. Loltaa bilee loltaa baladaamii mamartee keenya bee baladaamii. Shagoo yasarriiti mana waamin dhiiroo gaafatiki. Shagoo yasarriiti mana waamin dhiiroo gaafatiki. Nada batere, ega jalatere,
jennaan inji guure egaa sinni guure maal jette jaartiin kan dabbaa disaasa waan jette gaaffii borammaan si gaafa amantaa fi si haamsisa amma waatii si waamsisa kaafii haamte maleen galchu waatii waamte maleen galchu kaafii haamte maleen galchu meeshaa gatte maleen galchu shagooya sarriiti mana waamiti rogaafati shagooya sarriiti mana waamiti rogaafati dhiira kaafti baladaami dhirritii kiijibba baladaami harra badeeratti baladaami gadee nooruu somba baladaami kaleessa galgala baladaami ya galgaleessitu baladaami hasan jira jette baladaami nan jajjabeessitu baladaami shagooya sarriiti mana waamiti rogaafati shagooya sarriiti mana waamiti rogaafati shagooya sarriiti mana waamiti rogaafati kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya samaayii irra geenye jirra. Lammiiwwan Oromoo abbaa warraa 2000 ol ta'an iddoo jiraataa turan Dirree Dhawaan naannoo dirree xiyyaaraatii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaan humnaan akka buqqaafamantu barame. Buqqaatii lammiilee kanaan wal qabsisee yaada buqqaatonni nuuf kennan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'aan affeerraa keenya. Dale fardaa gombisolu odolcha bulee maaf sakaalani odolcha bulee maaf sakaalani nuti silaa jibbameegnu maali badii kan nu daanani imaalan ballee sinna daanani gombisadaa matoola urufa kuyyuu loomburraakani urufa kuyyuu loomburraakani kammeeqaa dandeenyare ajaja ammaati tukuudhani ajaja ammaati tukuudhani. Ayobbo hundee carcaree isaa ammaa kanatti Dirree Dhawaa naannoo buufata xiyyaaraati ilmaan Oromoo yookaan immoo Oromoota naannoo sana qubatanii jiran buqqaasaa jiru kan jedhamu dhageenye gara keessan bilbilamee haala kanaa nu ibsa. Halkanidha nurra bulanii nama 50 ol bakka isaan buusan hin garree ammallee doozarii nu gubbaa deemaa jiranii karaa gorruu dhabnee waswaasaa jirra namni keenya dhumee jira jaartiin garaa qabdu garaa wajjin dhiitamtee garaa keessa ilmoon kun dirree irratti raabaatee dirree irra ciisaa jirti. Amma bakki kun Dirree Dhawaa naannoo buufata xiyyaaraati? Dirreen buufata xiyyaaraa ganda lammiidhaa bakka jedhamu nama 2300 kan ta'u baay'inni nama keenya akka jirutti barbadoonee jirra qabeenyi keenya nafne Oromoo ta'uu keenya qofaadhaan nama 2300 abbaa warraa akka buuteen si dhabamee jira. Nuti jireenyi keenya hin jiru haala hamaa keessa jira haala gaddisiisaa keessa jira. Nama duudumatu dirmachuus hin garree haala hamaa keessa haala gaddisiisaa keessa jira. Yoomi kuni kan ta'u eegale? Kan ta'u eegalee guyyaa dheengaddaarraa eegalee akkasitti barbaadaa jirra. Har'a immoo bariisaa za'a 12 yeroo ta'u doozara 2 fi hidhataa waraanaa makiinaa 6 wajjin seenanii. Amma naannoo sana kan jiraatu Oromoo qofa moo warri biraas ni jiru? Uummattooti biraas jiru? Jiranii baay'inaan Oromoodha baay'inaan kan jiru. Nama abbaa warraa nama 2300 ta'anii baay'inni isaanii maatii wajjin gara 7,000 kan ta'u Oromoo qofa dhiibbaan kun kan godhame amma karaa marmaarsaa fi booranii fi amdaali bakka jedhamu dirree xiyyaaraa saantima meetira 10 kan geenye itti maxxanee jira Somaaleen jechuudha. Amma kan buqqaafamaa jiru Oromoo qofa jechuu keeti? Oromoo qofa waan tokko hin jiru kan biraa keessa. Amma Sumaalotii fi warri kaan nagaadhuma naannoo sanaa qubatanii jiraataa jiru jechuudha. Nagaan qubatanii nagaan jiraachaadhaa jiran. Amma warri buqqaafame kun eessa geeffamanii yookiin immoo haala maalii keessa jiru amma? Takka bakka ga'een jiru kun ispaaltii teelee fuula duratti illee ispaaltii irratti walitti qabamee warra meeshaa achi geeffatallee achirraa uleedhaan tumanii meeshaa biraa ari'aadhaa jiran amma yeroo amma jiru kana keessatti. Amma kan isin buqqaasu bakka sanarraa eenyu? Mootummaa bulchiinsa Dirree Dhawaadhaati gaa Somaaleedha abbaan bulchaa jiru kan nu keessa fiigaa jiru Somaaleedha. Kunoo amma intala miila hin qabne kan sosoo hin dandeenye isiidhaan mana keessaa baase jeen dhufe humna isiin na bira teessi isii dubbisuu dandeessa amma yeroo kana keessatti. Ittiin deebi'aatii naannoo sana dursitanii akka kaatan yookaan immoo
naannoo sana akka gadhiiftan durfamee wanni isinitti himame jira bakki isin qubsiifamuu fi yaadame immoo jira moo cal jedhaniidhuma dhufaniidhuma doozeriidhaan mana isinirra diigan. Yeroo takka 15 bultii 15 dabree dura dhufaniiti waraqaan nuti lattafanii turan. Tole. Booda hiriira nama 200 ol kan ta'u hiriira baanee nagaa mirga nagaa gaafannee turre. Kanaaf eega gaafannee booda deebinee guyyaa 10 nuuf qaban jechuudha. Guyyaa 10 keessatti qulqulleeffanneeti isin deebinee wajjin mari'annaa nuun jaan. Guyyaa 10 itti deebinee akka isin nama daldaltuu warra lafa daldalu yoo jiraatan ofirraa eegaadha. Isin ammoo qubata waan taataniif nagayaan jiraadhaadha. Namni isin tuqun jiru ammoo booda nuun jaanii turan. Eenyu kan akkas isiniin jedhe? Afyaa'ii mana mariidhaati. Kan Dirree Dawaa? Kan Dirree Dawaa jechuudha. Tole. Biiroo adda waayiidhaa kan waliigala biiroo yaadigas ni gaafannee isaanis homaa rakkoon hin jiru yeroodhaaf taa'aadhaan nuun jaanii turanii. Tasgabbooynee taa'aa jirra jechuudha. Nuti osoo quban qabne amma labsaa hatattamaa tokko guyyaa baasan iyyata fudhannee gara Finfinnee deemnee biiroo muummicha ministeeraa. Achis ta'ee nuuf nu wajjin mari'atanii torbee takka keessatti deebisaa isiniif kennina kan nuun jedhu kan biiroo muummicha ministeeraatirraa. Biiroo muummicha ministeeraa Finfinneetti yoom dhuftanii kan iyyattan? Dheengadda dhufnee turre dheengadda guyyaa lamaaf achi turreeti kalee galgala gaddeebine amma Dirree Dawaa keessatti kan dhufne ida galgala jechuudha. Mee achirraa ifatti deebiin isinii kennan maali? Wanni uummanni dhaga'uu qabu. Deebisaa nuuf hin kennine itti mari'annee deebisaa isiniif kennina wanti kun waan jala taateef jecha ammumatti murtii isiniif kennuu hin dandeenyu itti mari'anneeti mari'achiifnee deebisaa isiniif kennina nuun jaan. Erga mari'achiifnee deebii isinii kenninadhanii isin galchanii booda amma immoo haalli kun ta'e jechaadha. Haalli kun ta'e ammaas lamada deebi'ee jechuudha. Oromoon asumarraa akkamitti jiraachuu dandeessu jechaa nuun jechaa jira kun nuti amma garama kana nama 50 oli kan dabariisaa guuramee bakka isaan buusanillee hin argate. Qabanii deeman jechuudha? Qabanii deemanii bakka isaan itti hidhanii hun agarreewu. Amma waraanni amma isinitti bobba'ee jiru waraana kan warra kam yookaan federaalaa moo kan naannoo saniiti? Waraana federaalaatii fi korra bittinneessaadhaati kan nu keessa bobba'e. Korri bittinneessaa kun kan eenyuti? Kasuma kan naannoo saniiti? Kan naannoo saniiti. Kan naannoo Dirree Dawaati? Kan naannoo Dirree Dawaati. Amma gaa warri buqqaatan abbaa warraa gara 2,000 olii naan jette warreen kun amma gara kamittidha socho'aa jiru? Maaltu yaadamaa jira? Akkamittidha amma jiru? Garri takka garritti sosoon jiru bittinnaawanii jiran bar maatii facaasanii kan keessaa badee baqatee jira. Qabeenya isaaniitu fudhachuu hin dandeenye. Waan kana gaa haaluma fedhe keessattuu amma naannoo sana bulchiinsi kan Dirree Dawaa jira, kantiibaan jira. Bifa fedhees haa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan immoo warri OPDO achi keessaa waajjira qabanii wanna kana isaan maal quba qabu? Maallaqa nyaatanii jiranii abbootii waan tokko waan jedhamu abbootii qabeenyaa nama 7 kan ta'anii fi gurguramtee jirti dhaddachi illee reelisteetii maqaa reelisteetiitiin abbootii qabeenya Oromootiif kennamee jira. Kan akkana nu godhaa jirus Oromoo malee kan biraa miti. Naannoo sana warra reelisteet abbootii qabeenyaadhaaf kennaa jiru jechuu keeti? Reelisteetiif kennamtee nuun jaanii turan beektaa? Isiniin amma kan irraa isin buqqaasaa jiranii fi naannoo buufata xayyaaraa sanarraa nama bunnaa osoo hin taane warra abbootii qabeenyaaf lafa sana kennuudhaaf. Kennuudhaafi kan jedhamu haasawamaa jira. Eega akkas ta'eef gaar filaa mirgi namaa eegamee bakkee qubsumaa nuuf godhanii osoo nu buqqaasan dachii irra qubanne malee dachiin dura hin qubanne. Amma lafa sanarraa isin kaasuu fi yoggaa yaadanis haa ta'u amma yeroo tarkaanfii kanatti ce'anii bakka akkasii isin dabarsinaa bakka akkasii qubattuu naannoo kanaa isin kaafna jedhanis duraanis wanni isinitti himamee hin jiru. Waan tokko hin jiru. Naannoo sana jiraachuu erga jalqabdanii hagam isin? Waggaa tokko. Erga waggaa tokko nagaamaan jiraataa jirtu? Eegaa waggaa tokko nagaan jiraachaa jira miti baqattoota gara Jibuutii fi gara Somaaliyaa jijjigarraa warra baqannee dhufne ture. Meegaa Dirree Dawaa keessa uummatni Oromoos ni jira warri kaanis ni jiru. Mee addatti Oromooti achi keessa jiran haala amma isinirra gahaa jiru kan akkamitti keessummeessaa jiru maal isiniin jedhaa jiru? Waan tokko nama nu waajjeen agarree qeerroon naannawaaf kalee nu dirmattee turtelleen dhuftee tasgabbaadhaan waan kana ni gaafannaa jechaa jiranii. Garuu wanni nuuf godhame gargaarsi tokko kan deeggarsi tokko kan nuuf godhame hin jiru miti waan tokko illee jechuudha.
Mi'amma qabeenyi keessanis haa ta'u daa'immanis haa ta'u maanguddootis haa ta'u hawwan haala garaagaraa keessa jira hawaasni mee warri kun amma maal keessa jiru akkam ta'an yeroo haalli akkasii uumamu yeroo manni isin irra diigamu kan. Manni yeroo diigamus ammallee uleedhaan waan nu afarsaa jiraniif dhimma tokko booda itti gallu hin qabnu haala rakkisaa keessa jirra. Inumaatu ispaaltii irra baanee nuti makiinaa nurra baasanii bakka tokkotti yoo nu fixan irra nuuf dhiyaataadha kan jedhu guddoon isaa ta'aa jira. Daa'immanis kun dibeerra iyyaa jiranii haala rakkisaa keessa jira lammiitiya. Mee xumura irratti bulchiinsa Direedawaas haa ta'u kan Oromiyaas haa ta'u mee addatti immoo mootummaa federaalaa warri dhuftanii qaamaan iyyattaniin waan inni jettan yookaan dhaamsi dabarsan maaltu jira? Dhaamsanan immoo miti federaalii dabarsu akka lammiidhaatitti yoo kan jiraataa biyyattii kan nuti taanu taate furmaanni nuuf haa laatamu hatattamatti jireenyi keenya akka jireenya hawaasa Itoophiyaa ta'utti nuuf haa jiraatu hatattamaa nu dhaqqabdan qofaa yoo nu dhaqqabuu baanneef nuti Itoophiyaa yoo ta'uu baanne jiraataa biyyattii yoo ta'uu baanne gara biyya namaatti akka nu gaggeessan biyya keessan kan jaalitti akka nu gaggeessan irraa gaafii barbaadan nuti. Tole mee xumura irratti hawaasa Oromoo Direedawaas keessumaa qeerroo Oromoo Direedawaa keessa jiraniin akka isin gargaaraniif akka isin dhaqqabaniif wanni itti dhaammattan jira? Wanni itti dhaammannu nuti Oromoo naannoo Direedawaatii fi Oromiyaa keessa jirtu illee hatattamaa waan qabdaniin nu bira dhaabbaddaa akka qubsumti keenya miilli keenya lafa gad dhaabbatu nuuf qarqaaraadha. Bahaa fi keessatti namoonni Oromoo ta'e akka nu qarqaaran akka nu bira dhaabbatan labsa keenya dabarfanna. Ayyee Bohundee Carcar Direedawaa irraa yaada sagalee bilisummaa Oromoof laattaniif guddoo galatoomaa. Hedduu galatoomaa isinis adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo irraa yaada kan hedduu galatoomaa isin galatoomfanna. Leenci daggalaa boqqisa leenci daggalaa boqqisa yaadi leenci daggalaa boqqisa maalooyii seenan gootota Oromoo seenan gootota Oromoo yaadi uumaaf saba bal'aa boqqisa goota yoo qotan qotuudha malee yoo qotan qotuudha malee ijoollee kooticha ba'uu maal godha maal wayyaa kan dhukkub qophiidha malee miisa fuulduraati malee ijoollee waan darbe dubbii maal godha. Maal godhuu rakkinni guyyaan himatu rakkinni guyyaan himatu maaliif sababni guyyaan himatu goota yoo qotan qotuudha malee yoo qotan qotuudha malee ijoollee kooticha ba'uu maal godha maal wayyaa kan dhukkub qophiidha malee miisa fuulduraati malee ijoollee waan darbe dubbii maal godha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiinaadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Sagantaa itti aanuun qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.